Gaafatamuuf sanallee ittiin sinii gaafatama jechaadha. Kan kanarra hafi warra sana warra guddatee bakka hin geenye jiraachuuf jijjiiramuuf biyya alaa deeman maatii isaanii jijjiiruuf biyya alaa deeman shiraaf daba kana warra irratti qindeesse kana jala deemanii hoo'isanii uuu jedhanii otoo hin beekin beekumsaan ala jechaadha. Baala maawqaachoo waan isaan godhan kana baay'een gaddaaf maaliif kun cubbuudha isaanittillee jireenya isaanittillee namni dhalan fixatiin namni jireenyatti hin bahin namni biyya alaa jiru biyyaa bahee har'aa jiraatu boru haa jiraatu maatii isaa argu hin argine hin beekne waan kana jala deemanii jibbiinsaan maaliif waan nama nuti deeggaru didde keessa bahachuun akkamiin xureessina akkamiin xiqqeessina jedhanii warri na eeggachaa turan warri dogongora koo xiqqoo eeggachaa turan haala kanaan jedhan ani xiiqii hin jaaladhu tuqamuu hin jaaladhu na tuqnaan lubbuu koon kennala hin danda'u nan tuqinaan jedhan nan tuqinaa hanga nan tuqnetti nama nagahaati nama jaalalaati na tuqnaan ani haala kana waan hin godhus waan hin dubbadhus hin beeku. Kanaaf faranjiin maal jetti good people are always sensitive jedha. Waa'ee dullumaan kaasina ani yeroo ramaa sadii adatoo as dhaabattee dulloomtee waggaa 40 teessuu ani kinoo meeqan heerumee jechaadha. So kana wanni jedhin dullatti namaan hin jedhina haati kee dullattiidha akkoo dullattii qabda haati kiyyallee amma ani so dullumti yoo akkas jettee umriin ani ga'e kanarra otoo hin gahin hafi karaattiin siin jedha yeroo hunda eebbi kun isin haa ga'ula warri umriitiin nama rabsitan umriin geettiidha. Umrii nama kenneefitu as gaha argite dhala argatee jireenyatti jiraatee ofirra darbee sabaaf godhee ollaa gargaaree maatiif ta'ee jiraachuun ulfinadha kabajadha. Umrii dheeraa jiraachuun maali dargaggeessa meeqatu karaatti hafa miti balaa konkolaataatiin du'a miti dhibeetiin du'a miti balaa tasaan darba miti wal galaafatee karaatti hafuun jira miti kenna dargaggeettiin akka wanni kun otoo hin beekamin waqirraa isaa hakkuftuu namni isaa kana raawwatu hafte miti umriin geettiidha waaqatu namaa kenna rabbi akka umrii kee naa kennu jedha kadhadhaa malee arrabsuun godhina dhiisaa kun ani amma abbaa gadaa goobana hoolaatti faan bilbile ka'ee oromummaa kana isinii deebisuun barbaadaan jedheen har'a somaalee ta'uun barbaadaan jedheen maaliif oromoon ani beeku oromoo akkasii miti oromoo hangafa kabaju oromoo dubartii kabaju oromoo nama bultii qabu jaarsa nama jalaan fudhan haadha warra nama jalaan fudhanneen beeka. Oromoon ammaa kun wallaallee Oromoo ajjeesee situ ajjeese namaan jedhu. Oromoo balleessee situ balleesse namaan jedhu. Oromoo ofii dabee situ dabse namaan jedhu kana hin barbaadu jennaan lakkii aariidhaan akkas hin jedhini sabuma keessii wayyaa akkamitti akka qajeelchuun irratti hojjennaan aan jedhe. Nama Somaalee ta'ullee barbaadeen an Somaalee ta'uun barbaada akka guddifachaatti sirni Somaalee keessa jiru maal fakkaataa yaa aslii naa barbaadeen jedheen aslii jedhamti. Adeemsa kanarra jira. Oromummaa kiyya tokkoffaa Oromoos miti naan jettanii jirtanii haati ishee Goojjameedha jettanii jirtanii ani Oromoos miti Amaaras miti ani Somaaleedha akkasii beekadha. Kanaaf homaan irraan qabdanii waa'ee Oromoos hin tuqu waa'ee Oromummaas hin tuqu akka Itoophiyaawwiitti immoo jiraachuu nan danda'a biyya kana keessatti jechaadha. So hagas deemuu nan danda'an baay'ee in jaaladhu tuqamuun lafaa kaatanii na tuttanii ani garaa qulqulluutiin sammuu qulqulluutiin waan natti fakkaate hojjedhee guyyaa tokko qofa dhugaa dubbadhee jiraachuun barbaadu argitanii. So gaafa na tuttanii ammoo yoo na arrabsitan isiniin deebisa isiniin obsu because ani sana keessa hin jiru kaa maaf akkas naan jedhaan deemaa jechaadha. So fageenyarraan dhukaastanii fageenyarraan isinii deebisa ta'u wal bira geenye akkaataatti wal amansiisnutu jiraata. Kanaaf sababa kanaan arrabni sun amma namoonni guddaan dhagaanii jiranii bakka gurguddaa warri jiran warri biyya bulchan masarat maal taate warri naan jedhan jiran yeroo sanatti wanti sun dubartiin akkamitti ani fakkeenyaaf an dubartiidhaan yoo abbaa warraa hin qabaatin dubartii dhiira haadha warraa qabu akkamiin approach godha an akkasittiin guddanneen. Akkamittiin otoo tokko wajjin jiru kan biraa wajjin hin ta'u kun dhaabachuu qaba kun wal barsiisuu qabna. Macaafa qulqulluu keenya irratti baay'ee dhorkaan kanarraa ka'uutiin yeroo baay'ee waa'ee kanarratti waan narra gaheen irraa illee ka'uutiin baay'ee morma baay'een barreessa jechaadha. So even namoonni natti ergan jiran rakkoo isaanii waan akkasii
akkas ta'ee jira waan akkasiin irratti raawwatanii jiran warri jedhan warrin keessaan fixee fi sirreessee jira. Okay, so kanarraa ka'uutiin wanti kun uumameeti jira garuu ammoo hinaaffaatiin kaatanii mee anuus fuuldura bahee mee dubartii Oromoo keessaayyuu sooshaal miidiyaa irratti haa ta'u barreessees haa ta'u dubbadhees haa ta'u mee siin fuulduraan jiraayyuu akkamitti balleessina jettanii yaadina warra shiraan gurmaahan immoo rabbis hin diigaa isaanis hin diigaman. Walii singalan maaliif relationshipii yookiin walitti dhufeenyi shira wayitiif dhufe yeroo wayii shirichi yoo goolii isaanii gahee fi yoo dhimma isaanii kaayyoo isaanii fixatan isaan walii galaniin hojiif miti kaaduma akkaataa walitti dhufeenya isaanii sun isaan rabbiif dhiisna arginees jira waan baay'ee dhageenyees jirra jecha warra karaa namatti cufan warra hojii akkaatiin hojjenne si godhan warra siistama keessaa baasna jedhanii sitti kaan rabbumaa fi guyyaadhumaan eegdaa jechaadha. Kaan ammoo kallattiitti warra namatti dhufee akkaataatti ofirraa deebisan immoo nin beeka. Kana isiniin jechuun barbaadee dhimmi qananiitiin wal qabatee deemu harraan baannaa qobboo waan waliif fakkaanne gurraachaaf adii walitti fiddanii walitti laaqxanii wanti gootan fashalaa'ee jira. Soba ta'ee jira. Sagalee ammas irra deebisnee sin dhageessinaa murtiin qopheessuu danda'a. Ililli kan jedhes jira. Qananii kanas jedhes jira. Waa'ee jira kanaati. Okay? Fashalaa'ee jira kan biraa yaalaa. Bakka biraattis namoota narrabsa walitti qindeessanii hin godhina. Sondogongora akkuma isin asirraa afaan keessan kiiloomeetira meeqa dheeratu yoo na tuqxan anis isin hin dhiisu. Okay? Kanadha. Amma wanti dubbachuudhaaf ta'aa jirru dhugaadha. Dhugaa waa'ee sagalee sanii irraa waan beenu dubbachuudhaaf ture kan asitti wargee dabaasuu barbaadu. Kun qindaa'anii kun guruppiidhaan maal godhaniitti dhufanii waan jiru dhagaa turta yoo ta'e Aljazeera. Yoo maqaa ergamee fi eenyu akka erge abbaan ji'aaf bara isaatii wajjin miseenjara irratti kan ergame waan ta'eef al tokko silaan banee isin garsee maal isin fakkaata? Banteelee nutti agarsiisa ammoo jalqaba kan baase kiyaarii eessatti qindaa'e yoo jettan immoo Finfinneetti qindeessee eenyutti qindeessee yoo jettan immoo isinitti himuun hin danda'a maqaa namaa waan. November. Yeah, November 16, 2023. Eenyu jaanonni kun maqaan isaa? Ililli Fikru. Sagaleen? Maali? Arguu jirtanii mi? Bro, it's clear. Easy kuni dhugaa rabbii kun waan fagaleessa murtii. Easy mata kana. Koi. Ilaali. Maal jara kuni? Baay'ee nama rakkistuudha. Ammallee narraa citteetti garuu akkuma beektuuf jedheeni. Sagalee ergitee kana jetti baay'ee agartee miti yoomirraa akkamitti kanatti murtii ati sana agarsiisuu dandeessaa baay'ee dubartiin kun lammata na miidhaa jirti jechaadha isinillee akkanaa beektaniif. Ililli jechuun eenyu yoo jettanii nama kana kun olaala. Waan ta'eef annisaa fi gamas qabiin hin barbaachisu haganuma himuufanii. Walqaba mul'ateefu. Warra as jalatti jiran laayikii ishee yoo tutte immoo eenyu ifa akka ergite immoo beekuu dandeessa as keessattis waan baay'ee sana keessa baafachuu hin dandeessanii garuu haayidii gootee jirti yoo fireemii. Akka waan nuti qindeessineer haasawaati turanii lakkii dhuguma jirtuu fi sagaleen kun yoo akkana. Finfinneetti qindaa'ee eenyu akka qindeessees nan beeka garuu dubbachuu hin barbaadu waan ta'eef jalqaba kan baase immoo kiyaarii haala sanaan wal harkaa fuudhanii sana dura Basi. yeroo tokko maammi godhiifama. Sana dura dhagee ati qananii wajjin waan haasofte qabdaa jedhee namni wayii dhagee yeroo wal harkaa fuudhan Finfinnee kanatti kilabii yaanni kootti haasaa turan. Achi haasofnaan qabdannaan lakkii ani waliin isaa sa'een beeku waan isheetti himteetu jira jennaan lakkii ani haasees hin beeku jedheen jira. Itti qophaa'aa turan maaliif jalqabumarraa kaabachaan ture miire bakka sagalee ishee kana qindeeffannedhanii niitiin kun namoota baay'eetti ergitee jirti akkuma isiniin jedhe laaluu dandeessu warreen itti dhufeenya hiriyummaa gara feesbuukiitiin qabanillee jala laala wanni godha garuu loog gootee jirti piroofaayilii ishee. Tiktaakii ishees immoo piraayiveet gootee jirti. Baay'ee dubartii baay'ee hamtuudha. Kanaan jechaanii ture
namni sitti mee jaarsis taa'ee waan kana haqii ishee wajjiniin isa wajjiniin naaseen gaafa jedhaniin mee naa ergi waan biloog goote natti agarsiis jennaan erguu didde si galee dhiise jetti hin gootu kaleessa even ka'ii bahiiti waan kana ana wajjin waan ture jedhiiti viidiyoo hojjedhu jedhanii naa horfaan ta'ee jiraates jala naa horoo jiraate naa horiin tolee sa'aatii 2 boodaa jetti sa'aatii 2tti singoone 3tti singoone 4tti singoone eegaa Masih moderator sih kenera nama galchu barbaadu jiraatu. Sa'aatii sana guutuu teessee hanga sa'a 7 eegee erga sanitti bilbilanii sanuu dubbachuun barbaanne si galee. Kana mara nagootee sagaleen kun akka qindaa'u namoota na jibban namoota naannoo koo jiran akkas naan jettee sagalee akkuma beektuufi akkuma beektuufi maal barbaachise already adda baanee jirra jireenya keenya gaggeeffachaa jirra dhiisnee ni jirra maal nu gooti maal fayyadaa namni siin because isheenis ammas dhimma narraa qabdi jechaadha isinis akka beektanii fi ani garuu isheef dhiisee jira namni ilmi namaa hin dogongora waan ta'eef waan na gooteef garuu isheen baatee uummata fuulduratti haasaa goote kanaaf waan goote kanaaf yakka ajjeechaatiin akka hin shakkamuuf sagalee kana dabarsuu isheetiif seeraanis hin gaafachiisa ammoo otoo angaratti aanutti hin darbin dhiifama paablikii baatee karaa keessaniinis haa ta'u karaa sagaleetiin akka dabarsituu asumaan gaafachuun barbaadaa jechaadha siifaniif carraa kennuun barbaada. Siifaniin dura Maarqoostu jira. Wanti jechuu barbaadu gabaabsee jechuudha ni xiqqoo shiroo wayiin naqee bilcheeffadha. Gabaabsee wanti jechuu barbaadu obboleewwan koomantii jala jiran ofiis ta'e masiidhaaf jechuudha akka ilma Oromoo tokkootti akka nama sirraa xiqqaa tokkootti wanti jechuu barbaadu don't be nervous hanga dandeessuun ati nama guddaadha. Saba kanaaf akka shamaree tokkotti osoo hin taane waan dhiirri yartuun hin dalagne baay'ee hawaasa kanaaf gootee jirta. Leebilii kee beeki yeroo garii oolmaya kee balleessitee nama hin qomatin. Namoota dhugatti ragaa fi ragaa irratti xiyyeeffatanii gaariis badaa raawwattu irratti si wajjin jechuudha beektee wal falmuu barbaadaniif deebii yeroo kennuu qabdutti deebii kenni. Miidiyuma irratti namni abbaan fedhe jechuudha si faarseef si arrabseef yookaan ammoo waanuma fedhe siin jedheef tarree galee barruunni barreessu hunda ilaalteeti deebii rispoond gootaaf yoo ta'e harreen yoo harree siin jedhati deebiftee harree jettaa yoo ta'e harree lama taatu jechuudha. Sattuu doonki waan jijjiirama qabdan hin qabdan jechuudha. So leebilii kee beeki namoota wajjiniin deebisuu qabdu jechuudha. Dhimmi ammarra jiramu kun dhimma siiriyeesiidha. Dhimma ijoollee taphaatii miti. Inkaa salaamtaas ijoolleen tapha qodaa jettee dudhoqqee bukeessitee mana jaartee galgala diidee addaan galtu tapha akkasiitii miti. Tapha dhimma lubbuuti dhimma jajjabaa hanga danda'amuun namoota rispoond gochuu fi qabdu qofaaf deebisi malee dabareedhuma namni waa'ee kee kaasuuf deebisuudhaaf miira keessan galin inni tokko isa. Inni lamaffaan immoo yeroo dubbii dubbattu keessatti masii please irra deddeebiidhaan ammas wanti kun deddeebi'aa jira. Waa wa'ii murtoo namarratti hin fudhadhan jedhin ati intala Oromooti sanuu jechuudha beektee gara siikoomandoo kanatti jechuudha shamarri nageenya keessatti kan isii waamtu siiqqee haadha siiqqeeti nama wal dhabellee jidduu galtee nageenya buufti jechuudha. Siyaasni aayidiyooloojii dhuunfaa keetiit abbaa feete deeggarii abbaa feete faarsii abbaa feete qeeki mirga guutuu qabda sana anuusi wajjin hin jira sana garuu arraba fakkeenyaaf jechoota amma fakkeenyaaf akkasiin si godhaa akkanan si godhaa sana tarii ati akkas garaa hammeenya akkasii qabu nama qabdu natti hin fakkaatu. Personally sin beeka waan ta'eef jechuudha. Gara laafina namummaati qabdu waan si beekuuf hin kana sin jechaa jira masi. Kana public irratti si dubbachuun qabu personally keessaan sin jechuun qaba. Hanga dandeessuun namootatti jechuudha beektee yoo dandeessee jette karaa seera qabeessaan biyya seerri jirtu keessa jirta qaamatti jechuudha qaama sirratti okkora wayii kaasu yookaan simiirudha deemu wayii karaa seeraatiin gaafachiisa. Sana achitti miira keessa galtee jechoota amma fakkeenyaaf akka ammaa jechuudha sagaleewwan akkanaa kun si waliin hin deemu. Ati hawaasa kana keessatti akka intala Oromoo tokkotti shoora guddaa taphatteetta. Kan kaleedha. Kana booda ammoo wantoota jiran hanga dandeessuun namoota deebisuu fi qabdu qofaaf deebisi. Inni kaan obboleewwan kiyya hundumaaf wanti sakandii daqiiqa tokko keessatti isiniin jedhee xumuruu barbaadu dhimmi obboleettii keenya Andu'aalam Gosaa jechuudha. Obboleessa keenya Andu'aalam Gosaatiif obboleettii keenya Qananii jechuudha. Ammas ta'u karaa siyaasaatiin ta'ee karaa dhimma nama dhuunfaatiin ta'ee karaa kamiinuu akka ba'u dirqama namummaa yoo dhuguma namummaa qabaattan abbaa fedhe yoo ta'e jedhe ergamaa waaqaamaa hin taane yakka kana raawwateera yoo ta'e yakka sana kallattiin jechuudha hanga hawaasni Oromoo baree furmaata itti argatuutti qaama kamiifuu saayidii wanti godhamu tokkoyyuu hin jiru kallattiidhaan jechuudha wanti kun akka haqnisii ba'u akka maatii isiitti bakka bu'aatii obboleettii keenya kana waan isiirra qaqqabe jechuudha. Andu'aalam yoo bilisa ta'ee jedhe ilma Oromooti gammachuudhaan jechuudha.
akkuma kaleessaa wajjin hin jirra. Yakka raawwateera yoo ta'e Oromoodha nuti yookaan seeraan yookaan ammoo sirna gadaatiin rakkoo sana furatee gumaa sana ofirraa baafatee keessaa gala. Hanganuma waan dubbii dheeressanu hin qabu. Ajandaa olii gadi fuutanii siyaasaaf maal ol keessan naqinaa isiniin jechuun barbaada. Obboleewwan asirra jirtan hundumti keessanuu na of kolchaa nagatti naa bula. Galatoomi maame, thank you. Marcos. Injiru sagaleen ko. Tulfaata garuu immoo common sense ma tokko haasofna wanni haasofnu maanni tokkoffaa yeroo keessumaa ammaa kana keessatti haala miidiyaa keenyaa fi haala justice biyya keenyaa beekuun murteessaadha. Justice biyya keenyaa gaafa jedhu namni tokko gaafa assaasine ta'u qaamni mootummaa akka uummataaf galuutti dafee yookaan immoo